Atiin beektu hiikanaattu godha. Naannesi. Asiin akka hin dabaree qaba. Dhiisi ganaa keessa keessee jirti ni laafis. Isa fiddi. Yookaas jalaan ol kaasaa hin. Dhiisi. Itti uli. Haadha raawwan. Kunoo rifeensa isaatis itti ullee jira jechuudha. Musni qofaadha. Jalansiisi ni yookaan kaasaa. Haadha qofaadha. Dhiisi. Taatee jirti ganaa boo. Taatee jirti. Way taatee jirti yaa Abdallaa barbaannu hundinuma taatee. Way har'uma si gammadee yaa Abdallaa. Itti naanna'e naati. Anuma itti naanna'aa dhiisi. Asiin naannoo taate. Hajee itti naannoo. Dafi. Yoo girgiraa irratti akka naannoo itti malee hin taatu. Hajee. Qabbana si jiraami. Qabbatti sitti jirtu. Deemi waan inni naaf dhiyooti. Keerii alii naaf afidiin ajjeesa. Akkasuma billaa dalaydee. Asin beektu bannan beektu bannan beektu. Iraayiqa. Narraayiki yookaan deemi naaf dhiyoo kan ganna dhiisii abilee naaf dhiin gorraa buutu isaanii. Inni ejju gaggabee ciisu jiru waan takka of quban qabu. Kamirraa murame. Kamirraa murame. Kunoo rifeensa Yuusuf kabar badaa ture sana jechuun waan takka quban qabu. Arra gammadee yaa warruma na gammachiiftee Abdallaa takka. Amma irratti dalagu yaan amma irratti dalagu isin garsiisu yaan irratti dalayne amma isin garsiifne jechuudha waan ta'e sani faja. Itti hini haadha namaa bira ta'e wai askan. Oo mi'attumaan itti. Amma rakkoon qabattee qabatu. Inalleen tuqu bar. Wai libsa tuza. Mallaqa kafatanii maal jedhani sina gamma. Ciisi mallaqa kafallee ciisi hanga nuti sakaaru. Ilmaan kaa gammaan fidimmo. Ammaa fidu deema amma ilmaan ni naa fayyadame. Yaa foon maaftaate. Alhamdulillah. Laasii miti ni anumaa fida. Deemee baarana godha. Yaa anumaa fida. Mallaqa kafallee. Mallaqa dhugaadha. Waumati. Mallaqa maaliif bilaash ta'a? Akkamiin bilaash ta'ame? Faayo. Fidi. Askanii waraana. Isa anaattu si qaba. Askan. Eenyu waraana? Laal kana gartee miti. Keeriyaa awwala. Sodaadhe faayo. Keessan jiru dara. Keessa. Deema Abdallaa keeriyaa fida. Eeyyiwa. Alhamdulillah barakaatu jirutu jecha daawwattoota kabajatoo bakka jirtu salaamanna kan eegaa raafale kan gixxaamee isin bira aagoo isin jecha salaamata gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni deebinee jirra. Daawwattoota keenya maaliin deebite jechuun keessanoo akkuma madura viidiyoo isin eegaa lakkisaa jirru akka sichi daawwattoota kabajamtoota keenya maaliin dhuftan yoo nuun jettani silaa'oo naafifaa yoo jechuun uummata budaa nuun jettan uummata warra siirii nuun jettan akkasuma budaalleedhaa warra siiriiti nuti nama meeqa seenne nama meeqa nyaanne jechuudha. Saniifuu amma Suleemanii fi Yuusuf nyaachuu yaana jechuudha. Ilmaanii naannoo jalaa baasanii nu gubanii jechuudha. Nu affeeran jechuudha. Kun akkuma beekamu harkaa qabdii waan san jechuudha. Faayoon harka mirgaa hin tuquun hin taatu naan jetti. Bitaan qabattaa boodarra yoon kanaan qabadhaa adii qasan. Laa hin qabatini dhiisa hanga isa irratti nu. Hanga isa irratti nuyi. Akkasii daawwattoota keenya kunoo siirii itti goonee Yuusuf jechuudha. Amma sa'aatii ammaa kana amma halkan irraa yeroo ture sa'a meeqa 8:37 jechuudha. Amma waan kan itti hine halkan garaanaan sirraa mana irraa baafnee gadlakkisuu deemna jechuudha. Waan takka feessaadha koddaa waan adda addaa lafa guuraa waan takka if hin beeku. Jarattii yoo turte illee jarattii dhagaadhaan birraa ari'a jechuudha. Waan uummata akka hin beeku jechuudha. Walaa Suleeman walaa Liinaa walaa Keeriyaadha nam takka namummaan inni beeku walaa Maggeedha nam takka namummaan inni beeku jechuudha. Akkasitti daawwattoota yoon irraa qabu. Saniifuu maaliif yoo jettanii akkuma gaggabetti lafa jira jechuudha. Nu gubee gubuuf yaala nu guba jarattiin nu gubti. Gubaallee ajaa'ibaa kana. Ilmaan Liinaa viidiyoo agarree jira jechuudha. Ilmaan Liinaa nu jalaa fuudhanii manatti galchanii fi hedduu gammannee maal jedhee waan fedhan haasaa jira jechuudha. Nuti illee ammoo Yuusuf harkaa qabnaa hedduu gammannee jechuudha. Intalallee ni baafna inshaallah yoo rabbi jee firsan ni baafna jechuudha. Itti dheenee bakka jirtu sani baafnee dirqama akkasiin nu wajjin deemtee hojii kana itti hirmaattee Yuusuf nu wajjin nu gargaartee Yuusuf nu wajjin jechuudha akka nuti barbaannu. Abdallaa tun dheerattanii itti dhanye Yuusufitti. Itti dhahine itti dhaquu sin dinne bara. Bari jiratti san tunoo gubee barbaadu Yuusuf waan akkaan guruun dhabe. Yuusuf amma akka godhu sitti. Akkana inni amma akkana gaggabee ciisaame akkam goonu. Amma kanaas itti keenyee. Dhaabbu haa bari rifeensa irraa murree faayu maal ta'a. Ida gannee bari akkasii daawwatoo kan miti keenya rifeensa irraa murree maqasii fidee amma rifeensa qicam godhee irraa murree isin garsiise jettee duratti. Asuma taa'e bilee. Abdallaa maqasii fi buutee daawwattoota keenya aanillee tanna siriitti godheetiin jira. Morma isaa keenyatti Yuusuf iraadala guuteenya Suleeman illee achumaan harkannaa. Yuusuf gaala isaa tana feessala gurratee miikaa gurratee kana waa hundi jechaa dhufa.
Ayilaandi waa hunda guurratee dhufa. Abdallaa wanni fidee dhufu jira. Itti nagaa Yusuf irraa murree ulu yaanetti banni isaa murree rifeensi isaa dheeraasa. Bani. Akkas fidaa ta'e dhufu. Maqasii fideetiin jira jechuudha. Maqasii kana maal godhu yaana seeriin akkuma beekamtu rifeensa daddalagamti. Rifeensa Yusuf amma inni gaggabee ciisaa jiru. Waan takka quban qabu kun akkuma argitan kana. Nooraala. Waan takka illee waan takka quban qabu. Kunooti hottu faalu. Maqasii qilleensa wanta irraa murannu. Achuma akkamatti nu faana turan nu hordofadha waan nuti isa godhu yaanu akkasuma laala warri siiriin teessan kijibaa hin daleedu nu jettan hundinuu laala Yusuf irra daddalaine akka inni maraatee gaara godhu deemna nu faana turaa daawwatu. Ana irraa hotanii. Ayeera. Sotichi gata daawwatu kan inni ejju gaggabee ciisu jiru waan takka quban qabu. Kami irraa murame. Kan irraa murame. Kuno rifeensa Yusuf khabar badaa ture sani jechuun waan takka quban qabu. Arra gammadee yaa'u arruma na gammachiiftee Abdallaa takka. Amma irra dalagu yaana amma irratti dalagu isin garsiisu yaana irra dalaine amma isin garsiifnu jechuudha waan ta'e sani fayyaa. Itti hidhi haadha namaa bira deemu. Wai askan. Oo mi'eetumaan itti. Amma rakkoon qabattee qabadullee. Bizeetti du'a rakkoon qabu. Allah Yusuf akkasii si dhumatte gaara. Weerrumaan gammadee takkaa gammadee hin beeku. Maal ati gammadde anaa gammadee huti. Yusuf akkana godhu waan ta'eef takkaa hojii ta'eeti gammadee hin beeku. Arrumaan gammadee. Anu takkaa si gammadee hin beeku jechuudha. Hayya qulfiidha. Hayya gisee inni feessalaa fi qumamaa waa hunda gurratee deemu natti hin gammaddu. Laala qulfiidha. Harkisaa qulfii jira jechuudha booda irraa hina jechuudha goga lakkisu waan edanuma halkan isaa 8 daqiiqaa meeqaan isin hin jee halkanuma kana gallakkisu waan. Hayya waan gootu godhi hammata fi fidi rifeensa itti ulla jetteen. Dhaabdu isa akkami keenya itti ulla rifeensa. Rifeensa maal itti godhu? Gisee aarri dhufee finnee irra gaqqabna. Irra gaqqabna? Akkasi daawwatoo keenya rifeensa kana jechuudha cinaa takka bakka lama mureettee ni faayo. Rifeensa kana laal as laalaa rifeensa kana akkuma argitan kana as qabe kaameeramaan ati illee kaameeraa sirriitti as qabe harkiti uummanni hinaaftuun gubattuun sun bakka lamatti muraa nuusa takka jechuudha bakka lamatti muru wal qixatti rifeensa kana nuusa takka ibiddarra keenya Yusuf itti ullu nuusa takka irra dalagu yaala kun oolaa laal kun akkuma argitan kun oolaa bakka lamatti muradhee jechuudha rifeensa laal wal qixatti bakka lamatti muradhee tan ibiddarra keenya bakka lama mure tan ibiddarra keenya itti aarsu yaana Yusuf itti ullu yaana rifeensuma isaa tan irra dalagu yaana akkasii nafaana turaadha fiti faayo fiti. Siriidhaatti kora buusaa. Irra buusi. Gaqqabi haala bakaa eegaa. Wayi. Buusa kaayisa. Gaqqabi haa kuttee harkaan Hin kuturiis. Kunoo akkasii jechuudha rifeensa illee keessa kaa'u deema. Ayyeessis fakkaata. Dhisi. Banne. Cici jettisa. Rifeensa illee keessaan kaayagaa kunoo sun. Hayyaada gaqqabisa. Fidi anaatti qaqqabuu danda'a. Hayyaa. Isa fidi. Yookaas jedhan ol kaasaa hin. Dhisi. Itti uli. Haadha raawwan. Kunoo rifeensa isaatis itti ullee jira jechuudha. Isni qofaadha. Jalasiisi ni yookaan maasa. Qofaadha. Dhisi. Taatee jirti ganyaaboo. Taatee jirti. Wayi taatee jirti yaa Abdallaa barbaannu hundinuma taateef. Wayi har'uma si gammadee Abdallaa. Itti naanna'e naati. Anuma itti naanna'aa dhiisi. Asii naannoo itaati. Hayyee itti naanna'e. Dafi. Yoo girgiraa irratti akka naannoo itti malee hin taatu. Hayyee. Alla faayu arra Yusuf nyaanne. Arra Yusuf gaa. Nyaannee jirra yaa Abdallaa. Anis asirratti akka naanna'u. Xiqqoo ishee naanna'e. Hayyee. Akkam jedhe? Ay, deemtisa kaakiti. Aywa. Ofeeqa. Ifiin ofirraa saamu Suleeman illee fiigyama. Itti deemsaaf sirii walitti tuqati. Itti deemsi walitti hin tuqatu. Harkaa kun akkasii fidaa kun tuqani. Akkanatti irra naanna'u naan jette. Akkatti irra naanna'u ne. Ataraa si amma siitira naanna'a. Siitira naanna'a. Taraata naanna'atu akkanatti irra naanna'a. Isoo. Isa moo. Aanneera naannessinuu. Dirqama kaafaayo. Kalaas. Hayya jalaa fuudhi. Maka sallee jalaa fuudhi. Rifeensa tokko illee jala jira ture. Dhiisiraa gangala ture rifeensa sirii qabamu. Dhiisa kaayile. Rifeensa keessaan kaayedha. Hayya ol kaasi. Ol kaasi. Hayya. Qabi gaana wajji. Qabisa. Ibidda kana gadi naqeen. Naquu qabi.
Way kisaastee baryaa barre. Hay ana bara Suleimani. Hay. Way maa jaba baastaa belkee. Suleimani. Una maali siin jee. Suleimani. Jala qabi haad. Ittiin goone balli kitti faayu. Itti goone. Suleimani. Kana taati dhaabbu. Si ajjeesa Suleimani ba? Morma sirraadhaan. Gootaate. Abdallah. Si ajjeesa. Abdallah. Hin beeku. Suleiman jeeni bara. Suleimani ajjeesa jee bar. Suleimani misi. Kuna Abdallah jeeha. Ana Abdallah. Darachinitti naannoo jechuun itti dhufaa ture. Hin shawwada. Yusuf. Suleimani ba? Ana Abdallah lakki Abdallah. Ana Abdallah. Kirkira lafa kaa irra akkatti irra oofe. Lafa kaa. Itti bikaakas gingiraadhaas qabaddu jee. Irra jeen bareedu dooman joo haya jaay. Fuulaan gamana gala galchaa. Adal. Abdallaadhaan. Suleiman jettare. Laayin ta'u gori Suleiman dhufeeti du'een jee bara. Lafa kaa. Maal akka qabdatu? Qabbanaa si jiraami? Qabbanti sitti jirtu? Deemi wanni naaf fidi gootu. Kayrii alii naaf fidi na ajjeesa. Qasman billaahi dalaydee. Irraayi fuula. Waan beeytu banna beeytu Kolfii biti. banna beeytu. Iraayiha. Narraayiki yookaan deemi naaf fidi yookaan ganna dhiisii abilee naaf fidi hin gorraa guutuu isaanii. Hin gorraa. Yaaboo nama bita qabdee durii miti amma. Kana narraa achi qabiitti deemi. Qabbanaa. Maasii utaalaa ol qabiti deemi. Suleimanis je. Abdurra mamarsinaa ture. Suleiman hin qabee fide naan hin jenne. Naan ka. Naan binna. Siifi fida. Amma fidu yaana bar. Allah daawwata keenya dalaydee jirtu kunuun. Maali dhala? Guyyaa daleenji yaa Abdallaa beeku binna. Meesuma seenaan. Isuma san. Dhaab. Isi dhaabbatu bisha gattaa'e. Asirra naannesinaa ture. Asirra akka naannoo nuun yaana. Yaana asirra naannoo. Ittiin dabale. Atiin beektu hiikanaattu godha. Naannesin. Asiin akka dabale. Isi ganaa keessa keessee jirti ni laaffistii bar. Faayu maal taate akka bee bar. Ni laaffistii bar. Faayu akkamitti taate. Laaffistee difiin bayyana taa'u. Aari mana balleesse. Faayu ukkaamame. Ukkaamame ati siifin godhee ukkaamamta. Naafuraan na jijjitaa kaa. Duraa bana ishee. Duraan ulfa beekaa ture. Duraallee banime. Wayyaa boruma gammadee irrattan meesuma see. Yaa Abdalla. Eenyuma taate kun. Onola. Amma feestala guurratee waan hundi waan argamtu la. Kana faqaatee bala. Khayriyaa naaf itti jeessaniin gorra. Taayilee namaa tuqee. Sintooko akkamitti tuqaalli dhadha. Beena ganna dhiitta akkaasi qabannaan si ajjeesu. Gattaa. Kun amma dalaydee. Suleeman of. Gattaa hin dandeettu. Qalbiina biree hiraa beera. Qalbiina jirti wal quba qabani. Haasofsiisi beelli. Suleeman of. Gattaa Suleeman. Suleeman miilan irra hin jirtu. Ijaan banatu. Miilan irra hin Keessa jirtu. keessatti baratiin beektu. Wayi. Suleeman miilan irra hin jirtu. Wayi ammuma gaa'eessuma seename Abdallaa. Gammachuu. Waan fa'aan ta'e isin gootu na agartanii. Waan faayuun ta'e isin gootu ni agartanii. Yes! Ambaa isaanii jettee. Allaa irraa daleeni. Ati nan beektu bara Abdallaa. Ohoo. Amma maal godhe? Homa akkasii qabi. Faayummaan ta'e na isinitti aarii. Yes! Agartee? Faayota nama duraan jibbusan faaya. Teenyaa sanuu gaffageessee ta'e Oh, jaba. wallahi. Jaalatanii jibbitanii daawwattoota kana. Arra malee takkaa Yusuf bira dalannee bira waan akkanaa. Yes! Jaalattus jibbitus Uno. faayaan isii fi ilmaan illee haaraan na Eeyyuu. isiin dadhabdummaa na tunaqa malee isin Yes. dubanna dhiise. Taatee jirti yaa Abdallaa mee eessuma kuumuun. Wallahi dhugatti haadha. Ati bar siirii akkatti godhin hin beektu. Sila harka mirkaatiin keenya hinaa sokkoratti. Faa'u narraa baatu uummata kana. Baadee maayiraa Yusuf keenyarraa baayaa. Uummata kana narraa. Ulaa bane kutan. Otoon kun ola. Narraa baasi. Suleeman illee na ajjeesi yookaan immoo ani natu ajjeesaa bilee naa. Khayriyaa. Kiriyaa amma ajjeesuudha jistee warra. Tokkoffaa Hajjeesu khayriyaa. Tuura tokko khayriyaa najjisa jalaa deema. Khayriyaa hajjeesu obboleessa. Tuura khayriyaa najjisa jira. Obboleessa ajjeesan hin jedhini. Kunoo daawwatta kan akkuma harkitan kana jechuun Yusuf basa. Liina fi Suleeman ganna dhiisaan kiriyaa qofa ajjeesaa waan. Eenyu qabu jira? Eenyu isa qabu jira? Kan deema ajjeesa qaba. Akkuma obboleessa ajjeeftu feena mul'atu. Liina gadi hin teettu. Faayu. Asikkina baraaraan bitaa. Abdee haaree bitiif. Na gartaa amman tana ilmaan teetis illee baara akkasii. Kunoo ammaan ta'e ilmaan keetiif illee baara. Miira kiyya lafatti namni Abdallaa kabaaraa sun. Haasawunis amma gallakkina deemu.
amma galla kibru yoo fedhe sana fitu maal kanun ga'e kiyyaan guru jiraa kana namni isa qabu danda'u jiru Sinjala kau kiyyan oolu. Gaafa sanuma isin godhe. ni naafaa jedha uga haata kun goota ni naafaa Diina kan na deesse. Kan sodaadhee kan na deesse. an gurbaa kan sodaadhee jira namatti lafaa haa'e Easy. Kan na deesse. Yes, taatee jirti bar. wallaahi dalaydee jirti faayo Nagartu ati gwal. Ilmaan ta'e tana waan an godhan na gartanii. maal goota ilmaan liina Baaratti na godha. Yes. laa ilaaha illallah Yes. ata kan taane irra taate malee Eh, kun akkuma argitan jechuudha silsilata kanaan duraan isa hine qulfiilleen kunoo tana laa qulfii tan itti qollofnee jechuu asii gaggabsine jechuu waan takka laa ijanii banataa waan takka hin beeku jechuu Ane Yusuf? nalleen tuqu bar. wayi libsa tuusa Mallaqa kafattanii maal jedhani sina gamma. ciisi maallaa kaballee ciisi hanga nuti sakaafnu Ilmaan kaagammaan fidimmo. ammaa fidu deema amma ilmaan ni naaf fayyadame Yaa foon maaf taate. alhamdulillah laasii miti ni anumaa fida Deemee baaraan na godha. yaa anumaa fida Mallaqa kafallee yaad. maallaa kaballee dhugaadha waumati Mallaqni keessa maaliif bilaash ta'a? Akkami bilaash taame? faayo Fidi. Askani waa. Isa anaattu si qaba. Askan. Eenyu waraan? Laal kan agartee miti. Eh, Keeriyaa awwala. sodaadhe faayo keessa jiru dara keessa. Deemam dala xeeriyaa fit. Irraa haadha awwala. Eeywa, taatee jirti laa.